giraa tagaabbeera. Feesbuuka fayyadamuun beekuun se'a. Waraqaas qabatee barreessaa jiru. Kas lallaalaa jira. Garuu nama tokko kophaa achi keessaa Dr. Jeelaan kophaatu waraqaa fi qalama qabatee waa barreessu jira. Sheekni yeroo hunda yeroo bakka iidaa saffirra taa'ullee kitaabuma karaa footoo bakka kaasan hundumatti kitaabni harkaasan dhabamu. Kuni alaamaa yookiin milikitii nama beekumsa qabuuti. Kanuma sheeka doktora shari'aa tokko kophaa duun taane kanuma biraatu akkam ijaanitti qaraaneen baana barnuti amma wanni isaan laalaa jiran maal akka ta'e itti hakkamuuf miti waa dhaqnee jawaala isaanii keessan agarre. Garuu waan jechuu barbaade waan nama gaddisiisu kan biraa Saudi Arabiyaan biyyoota waa'ee koronaadhaa hin eegganne akka Itoophiyaadhaa akka Afgaanistaan warra lolarra jiru amma waa'ee koronaadhaan eegganne kana akka xiyyaarri biyya ishiidhaan dhaqne achiillee akka asin deemamne gootetti. Yeroo tokko tokko warra amma galu kana ni gashan. Isaan kana istithnaa'ii jedhaman. Xiyyaarri isaanii asin deebi'u. Asii deemee akkamameeti xiyyaarri kullaa deebi'a yookiin warra biraatti fidee gara biraa deema malee Saudi Arabiyaan asii nama gaggeessite xiyyaarri sun daarekti asin deebi'u. Itoophiyaarraa immoo gara Saudi Arabiyaa deemuun dhorkamaa cufamaadha hin jiru. Akkamitti dhufarree isaan kun sila ministeera mootummaa ergamtoota mootummaati sila karaan isaanii illee jedhamee banamuu qaba miti. Seerri Saudi Arabiyaadhaa tapha akkasiin beeku hin banamne. Waan nama gaddisiisu booleerraa Keeniyaa Naayiroobii deemaniiti Naayiroobii irraa Riyaad dhufan. Yeroo dhufan bin Salmaan argatuu hin dandeenye, Salmaan Malika argatuu hin dandeenye, eenyu argatan? Wakiila ministeera alaa ministeera alaa miti wakiila isaa mazra'aatti dammaam deemanii jedhan baasaan. Ahmad Shidee qophaa isaadhaan ministeera maallaqaa argateera. Ministeera maallaqaatiin waa'ee maallaqaa dubbatu mungkin argateera. Achi dhimma waan qabaniif Saudiin achi sharikaa adda addaa waan qabaniif waliin dubbateera. Ministeera maallaqaati. Waa'ee maallaqaa rakkina qabnaadha. Kadhaan hojii kiyyaa jedheera namtichi. Kadhaan gosummaanis namatti ni dhufti, aadaanis namatti ni dhufti ni beektani. Yoo gosummaas ta'e hanga saga hurraa qabaa biyya Ahmad. Kadhaa. Yoo aadaas ta'e aadaa kiyya kadhaan naa mijataa jedheera. Kadhaa inni Dubaay deemeera. Maallaqa kadhatuudha waan biraa miti. Waa takka shira xaxuu fi maallaqa kadhatuudha ammallee. Okay, warri hidhamaan kun ni galu isa jedhuuf maaliif ni galtu yeroo kanaarraa qabdanii ni galtu jechuu maaliif dadhaban? Nami keenya gara laafaadha gammadanii hunduman nu galu miti gaafiin achitti itti ka'ee jedhan konsulaatti bakka dhimma alaa sanitti yookiin bakka imbaasiitti hundumatu galan miti hunduma gashitu akka duraasan kuma hanganaa gashine jettanii dhaaddanii hunduma sinii gala jedhanii jedhan nama keenya. Garuu warra mootummaa Saudi Arabiyaa biratti wanni jedhameen suutaan hidatiin nu haa galaniiti. Yeroo tokko kun gashamuun hin danda'amu. Yeroo kun hundi gale kun hunduu karaarra taa'a. Ni beekan akka hundi isaa mana qabu akka mana galu. Garuu beeka akkas godhan. Warri asii galu kuni akka warra Itoophiyaa keessa jiruuti miti. Chaarjii hanga funyaanii guuttatee asii galaa rakkatee waan mootummaan kun isa godhe waan beekuuf. Kanaafuu warra asii galu kanan fedhan. Mootummaa ummata gammachiiseen bushaaduun taane ummata dhiiteetiin dhiibee bushaa waan ta'eefuu sila ummata gammachiisuu barbaade har'a warra Saudi Arabiyaa kana gashuu ture kan isarraa eegamu. Kanaaf rakkoon gurguddoon nu argatte takka tana. Waan hedduu nama gaddisiisu amma galaniira Ahmad Shidee faan galaniira. Akan ana odeeffannoo qabutti galaniira Ahmad Shidee faan eenyutu hafe muftii fi Dr. Jeelaan faan warri amantaadha yoo ministeera dhimma yookiin wazir shu'un islaamiyyaa yookiin ministeera dhimma islaamaa yoo agarre jedhanii dhimmi islaamaatis waa'ee kana wal ilaallatu dhimma islaamaati masgiidota nu ijaaraa ta'uu danda'a kadhaadha kunis waan biraan jiru yookiin waan adda addaa ta'uu danda'a. Sinif galee isa arganna yoo ta'e jedhanii umraa gochuun akka deemanii jiran. Ahmad Shideen karaa Keeniyaadhaa deebi'ateera. Kun immoo xinnina dippiloomaasii biyya takkaa biyyoota akka Itoophiyaadhaa biyya seenaa gurguddaa qabdu bakka bu'anii biyya namaarraan wanni tiraanziitii karaa Keeniyaadhaa dhufuun hammam takka hamma. Koronaa yeroo meeqa isaan maranii jiran yeroo koronaa as dhufan dhugaadha.
biyya namni dhumaa jirutti biyya namni du'aa jirutti Abiy Ahmad eega gaafa Jawaar mana hidhaatti ol gasheeti koronaan Itoophiyaa hin jiru jechuu jalqaba. Waa'ee koronaan haasa'amuu dhiisame. Amata 2020 jalqabarra yoo yaaddatan waa'ee koronaa namni dubbatuu dhiise. Biyya keenyatti koronaa namni maqaa isaa dhabu jiru. Mootummaan salphii bahaa jedha. Mootummaan har'a guyyaan ani moosifamu guyyaan gusummaa kiyyaati kottaati namni miliyoona tokko naa bahaa jedha. Namni biraa hiriira bahe immoo ni hidhama koronaa jira. Yeroo koronaati. Siif galee. Kanaafuu ummati keenya Saudi Arabiyaa jiru wanni kun iyyannaa hedduu barbaachisa. Iyyannaa hedduu Saudi Arabiyaan ningashaa jetteen ningasha namoota keessan gashamuu qabanii jedhanii maqaan nu badee miidiyaalee adda addaa irratti mirgin dhala namaa dhiitame nuun jechaa jiranii ni gashinaa fudhadhaa namoota keessan jedhanii. Wanni isaan jedhan nuuf haa turaniin suni hin raanqee balamne. Nuyi namoota kana gashinaa jedhan kalas. Garuu kan barbaadu jiran namooti kun gashuun dirqama taanaan maallaqni waliin nuu kennamuu qabaa. Namooti kun dhibbaan lakkaa'ama yoo nutti gashaman caanaan diinagdee waan nurra jiruufuhu dhiibbaa diinagdee sana ofirraa oolchuudhaaf maallaqa nu gargaaruu qabdanii jedhaniiti ministeera maallaqaaf dhufe. Ministeera eenyu dhufuu qaba ture waa'ee dhimma lammii kana. Ministeera dhimma alaa dhimma Itoophiyaa kan alaa inni suni Dammaqee Mokonninidha. Maaragii Xaqlaa Ministeeris qaba Mitikkiliidha. Sinif galee isatu dhufuu qaba ture malee ministeera maallaqaa dhufeeti hidhaa nu baasa jettanii warri harka dhooftanis ministeerri maallaqaa yeroo dhufe waa'ee maallaqaa akka ta'e dubbiin siniif haa galu. Kan biraa waa'ee biraa of jala harkisuun kabaja ofitti godhuudha. Masjiida Najjaashiidhaa madfiin dhaanii boroqosanii daaraa godhanii footoo saadhaa isa dura kaasan isa dura yeroo hin dhaamin kaasan fidanii dhufanii kennaa kennaniif ministeerota biyyanaati. Hin saalfatan xiqqoma takkallee. Abbaan suuraa san kaasee hashage osoo hin banamin dura silaa kaan san dhiisee ka nagaa qabu san dhiisee isaan olii durii Najjaashiidhaa dhaan san achi kee kaayee fi silaa fadhiihaan achi taatee turte. Kanaafuu kanaa akka kana rabbiin yoo dhiibbaa miidiyaan adda addaa addunyaarraa godhuu jiruun Saudiin diddee dirqeen itti gashiti. Gashuu ni dandeessi. Dhiibbaatti godhuu dandeessi. Maallaqa barbaadan maallaqicha ni kennitiif. Maallaqa waliin malee qaballu jedhaniidha. Uummanni kuni warra karaa irratti kufu tahaa yoo si galee warra beela'u tahaa. Waa tokko hin beela'an isaan namni tokko beeksisa tokkotti gala. Itoophiyaa hunda keessaa warra dhufeedha malee ganda tokko hin dhufe. Garuu karaatti kadhatanii kun kadhaan waan kiyyaa jedheera Abiy Ahmad. Kadhaan gosa eessummaan isaatiin illee dhufte kadhaan aadaa kiyya illee jedheera kadhaadha kan isaa. Inni biraa yoo galuu dhaban hoo isa jedhu. Saudiin ni gashiti. Yoo ta'e maallaquma jedhan san kafalti malee ni gashiti. Gashuun dirqama. Kanaafuu tokko kana kan biraan biyya keessatti nageenyi biyya Itoophiyaatti ni argama. Akka isaan jedhan kana hanga nagaa argannu asuma nu haa turanii jedhanii bar nagaa argatu kana irra. Nageenyi ni argama Itoophiyaatti akkami. Saboonni xixiqqaan akka naannootti sabni naannoon Amaaraa sabootuma xixiqqaadhaan waliin guutamaniiti naannoo Amaaraa jedhaman. Saboonni akka godina Walloo Kamisee yookiin akka warra Qimaantii Agaw ajjeefamni namni hanga isaanii qumaara siyaasaa baranaa nyaatamee jiru. Ajjeefamaa jiran. Dhumaa jiran. Kan akka Oromoo Walloodhaa hin jiru. Docha balee irratti yookiin DW irratti kaleessa maal jedhee bulchaan Kamiseedha yookiin godina Oromoo Walloo wanni nama kuma tokko axxaarra'uudhaaf hin irraa jedhe nama kuma tokko miti namni hidhameeru. 3,000 fi gara 600 bira odeeffannoon qabu. 3,000 fi gara 600 bira aanaalee hundarraa kan hidhameeru. Warra ajjeefame as keessaa namni ajjeefameeru jiraan isaa kan hin jirre jira. As bu'een isaa kan hin jirre.
asitti hidhamanii daniin isaanii hin jiru nama 94 hanga 100 takkaati kan kamisee jiru isaa dhiyenga daawaa sirraa fidan kan Sheekh Abdul Latiif itti jiran kan kaabineen isaaniitii fi kaadireen isaanii kan gubbaan nu fakkaattu kan keessaan kaadiree halkanii guyyaa ol kaate Sheekh Abdul Latiif bakka nu gadhiifamanii rani maali jedhan meerru kan gadhiifamarre ni gadhiifamne halkanii guyyaa akka jennu maa diddan saboonni kuni warri agoo warri qimaanti inuu dhugaa dubbanne warri kaan lafni dhihoo waan ta'eefuhu kaan baqatanii gara Tigraay Oromoo Walloo waan har'a keessa jiru namni amma isaan nama 1,000 qabnee 2,000 qabnee jedhani miti namni 10,000 lakkaa'amu immoo barbaadamaa jira kaan miliqee ijoollee ofii gatee gara biraa deeme kaan achumatti bosona seenee kaan isa deeme jiruu dhabamuu fi argamuu keessa jira Oromoo Walloo kanaasaa jiru amma kan ummataati warri ani roorroon baaga kana taate dirqama waraana ta'uun qaba jedhee gara waraanaatti makame kijiba isaaniiti guyyaan lama qofa dhaqanii lolanii achiin booda irraa ol dhorkan deemina waraanni keenya gahee akkasii lola lafarraa san hin qabu tunniin ijatti nu loltee madfirra qabnee dha'uu hin dandeenyu waggaan saara keessa seenne achitti nu marsitee daaraa nu gootii jedhanii sodaatanii dhiisan warra bosona jiru lolaan jiran manumatti namuma nagahaa qotee bulama nagahaa yoo tokko keessaa bosona sheenee raate ganda san hunda kaan gubaa kaan diigaa kaan hidhaatti guura maatii tokkorraa nama 5 nama 7 maali ebelu gaafa fiddanii hidhaa baatanii ebelu bosona seene waan nu hijennu dhaga'u deemaatii barbaaddadha ati sidhamuu qabda haadha manaa kan ulfaa kan mucaa harka qabatte dubartiin qophaan nama meeqatu hidhaa jira kamisee dubartiin qophaan sababuma kanaan ebelu kan keetu bosona seenedha ijoollee qabatanii kan harma hoosaa jiran galma abbaa gadaa eessa kan ta'aniira Saudi Arabiyaa himannaamti kanaaf wanni wal irratti jiraatamu waan akkasiiti wanni ittiin jiraatamu jiru akkasani ummata fixuun daguuggaan itti fufeera garuu wanni kun ni injifachiisa abadan murannoo namoota mana ofii gadhiisanii ilmaan ofii gadhiisanii bosonatti seenanii yeroo dhagahu nu gabroomsuu fi akka ammaan duraa san nu godhuun hedduu hanga samiin fagaatu kana fagaatu samii deemtee urjii guurratu yoo sitti dhiyaate haggas dhiyaata tiniif gale fakkeenyaaf fataraa tokko dura ni balleessina jedhanii laga tokko laga beekamaa Walloo keessatti seenan ganamatti seenanii askaroota biyyi kaleessa huccuu makkalaaqayaatti kaa'ame faannoo waa tokko hin beekne kanatti gashanii adibu sanii keessa deemanii deeman hajoolleen kanuma ajajoonni illolina jalaa miliqaatuma dhiisaa warra tana nuun jedhanii turanii bakka nuyi teenyu baaga dhufanii loluu qabna jenneetuma gamaa gamanaa marsinee gaafa saallaga keessa gad darban warri kaan jiru kan gadi jiru olitti garagallee daaraa shigoone jira achitti meeshaa ammaan dura qabaataan turre warra hiikkatan dhageeffadha eegasanii akkuma warra Tigraay jarri nurraa hidhatuuf deemti makkalaaqayaa gaditti hin buusinaa milishaan ganda keessaa kan lafa beekuu fi kan firaa wal beekan dhaqee haaluluu du'us isaanumarraa du'ee nurraa qannasan jiraatus akkas jedhaniiti milishaa gandaarra dhiisan buchulloota ilmaan abbaa keenyaa ajjeefna jettu siniif galee Dikaalaan birritin bootiif jecha ilmaan abbaa ishee ajjeeftu. Kaleessa hanguma xiqqoo gaafa bilchiginnaan hundi shiidhaa laandi kiruuzariin dhiiftee baqatte abba gaarii fi miila sheekotaa jala kufuu turte waan isa wallaaltee har'a abbaa ilmaan uummata irratti duulaa jirti Walloo irratti.
akkas jedhu wanjalanyaadha. Abalu ajjeeseeti bosona isheen jettee maanaan himna reeti. Gamtaa kitaaba miimuu eesin qaraas irratti qaraatu. Eenyu ni abbaa ajjeesee haadha ajjeesee isheenee eenyu ajjeeseeti isheen. Eenyu ajjeesee isheen. Nuti ni beekna warra walloota ni beekna. Jaalattanis jibbitanis waan tokko isin hima. Warri yeroo waa'ee bosona uummata isheenee dubbanne wac jettan nurraa dhiisa nurraa dhoksaa suuraa isaanii dhoksaa warri jettan diraamaa Abiy Ahmad itti hojjetan agartanii shanee gaafa isaan loltu adda bilisummaa Oromoodhaa gaafa isaan lolu dishqaa fi bireenii lolu gaafa kaan ministirii fi dimoftor maali abboo dimoftor miti ministirii fi chichi Kongo siikii qawwoota akkasii fuudhanii footoo kaasanii kana shanee irraa hiiknee jedhan. Dhaggeeffadhaa. Shanee qawwee san qabatu takkaan agarre nuti. Hin jiru badaniiranii dhabamaniiranii xalayaan barana isaatiif barreeffame maal jedha. Shaneen jira hinuman jedhinaa. Irra guddeessi uummata ittiin miidhama. Shaneen jiran jedhinaa warri nun jedhu sun har'a ergaa Abiyyi sanii. Shaneen hin jiru badeera akka jedhamu barbaadeen. Isaanuma sin hin jiru badeera jettan kanatu daaraa sin godhee irra guddeessa qumaar bakkitti nyaatamte garuu abaawwan walloo gaafa kamiseetti waraana 3,000 hanga 5,000 ga'u meeshaa guutuu wajjin marsanii sheekoleen dhaggeeffadha. Sheekoleen har'a walirra duultee sheekolee shii uummata shii fakkaattu hidhaatti guursifte tuni masgiida gadi bahanii makrafooniidhaan yoo islaama taatan yoo dhala biyya kanaa taatan waraana kana magaalaa kamiseetti hin lolinaa. Waraana kana magaalaa kana keessatti hin lolinaa. Nutu mala godhaa jedhanii meeshaa guutuu hamma madfii isaan qaban akka hin hiikkanne dhorkanii ummata keenya ni kabajna jedhanii kabajanii guyyaan 2 marsanii ta'anii Tigreen gaafa dhufte waraana sanis takka isaan dhiifne ni fe'atte. Meeshaa sanis irraa hiikkattee fe'atte magaalaa handhuura kamiseedha akkanatti marsanii guyyaa 3 ta'an karaa to'atanii aanaa dawaa caffaa hundittuu hatamee akkanatti ta'an agartanii. Osoo gaafas meeshaa isaan qaban dishkaa fi moortarii isaanii san irraa hiikkatanii raatanii silaa hanguma Tigreen ofirraan olan turan. Hidhannoon hedduun jiru ni beekna kilaashii fi bireen maal malee maan dura. Walaakin hidhannoon miti wanne nama lolsiisu. Osoo hidhannoon hamilee nama godhe waraana Abiy Ahmad itti godha ture. Gudii meeshaa san qabatee yeroo akkasii baqatu. Har'as loluu dhiisan malee osoo lolanii warri Tigraay sun guyyaa tokko lolanii nama magaalaa 3 gadhiifnee fi magaalaa 3 moo 4 aballaa eessa bakka jedhamu naannoo afurii bakkuma Alii Abiy waraanatti guuree halkanii guyyaa taa'eeru. Osoo askaanii ammas akkasumas godhan. Jaalattanis jibbitanis abaawwan badeera hin jiru loluu maarroon jedhu warri jettan warra ergaa Abiy Ahmad maqaa abaawoo hin dhayina. Warri Itiyoo 63 jedhan suni waan godhan agartanii viidiyoo tokko kan warra Gaambeellaatii fi warra Beeshaangul Gumii waliin waraabanii eebbisan abaawwan uffata diimaa faa warra kahanii hawwisoo isaaniitti fakkaata warra geeraran biratti. Waraana Oromootii fi kan Beeshaangul Gumii bichaatti baasanii kan Gaambeellaa natti fakkaata. Kan Oromoo hedduu waraana guddaadha. Kan ammoo namuma 30 akkama 30 wayyoo taate. Meeshaan isaan qabatanillee meeshaa warri ittiin footoo kaasuu jaallatu sani. Meeshaa Kongo minaamin jechuudha. Meeshaa sanii fi warra 5 mookana abaawota weellisan footoo irraa kaasanii viidiyoo isa guddaa waraanni abaawoodhaa itti leenjisan irraa kutanii akkanatti leenjifamaa jira maaliif minishaan dhaqee isaan hin dhorkine jedhanii footoo kaasan. Injiru waraana gurguddaa san akka arguun hin barbaadan waraana gurguddaa abaawoon akkasitti eebbisu kan giddu galeessaa kamaali dhorkamaniira nammaan dura waasanii dubbatanii. Har'allee warra waa'ee shanee footoo kana maaliif kaaftan isaan nu gaafatanii ni beekatan silaa ilmaan keessanii bosona jiranii. Isaan maaliif ni Ahmad Ibrahim footoo san maaliif laxxafee jettanii gaafadha.
warri kana jettan takka akkasana kana jettan beekna dur Facebook irratti laayikii fi sheeriif barbaanne akka namni bilisiginnaa wajjattu waan beeknuufu ergamtoonni isaaniis waa wajoo hin goone turre garuu kuni akka isaaniif faayidu beekna taakka lama isaanatu dhoksu fedhanii maaliif footoo nutti ergu maaliif nutti ergu Facebook irra akka baafnu beekani waraana kan qawweetiin ashannafamaati miidiyaan nu ashannafumuu warra barbaadeef wallo har'allee waraana jira jaalattanis jibbitanis hanga ammaan dura ture harka afurii oltu jira namoota baatii meeqa har'aa nuti waa shaneen beeknu jedhee qonna qotataa ture har'a ati warra ganda abaluu warra obboleessa abaluu faamiti jedhamee barbaadamuu dhageenyaan harka kennuu jennaan bara balufaan ajjeefamanii janaazaan isaanii kaarriphoo ciisa qorii fi hartummaa fursee intala ciisa sanbatee mirgaa fi bitaa bakka deemtetti rashananii ciisa akkamitti deemtee harka kennitaati bakka jira nabi lufaan hin beeknu jennaan qawwee isaa butatee hidhannoo isaa wajjin bosona sheene tokko lammaffaa gaafa warri dawwee lolame irra guddeessa waan nama ajjeesaa jiraniin gaafa warri dawwee lolame gaafa warri baatee lolame gaafa karaa qorii eessa karaa duguguruu asol karaa haxaayyee kana akkasitti ummati lole jilleen umuugaa fi qorii hartummaan walitti yaa'ee hundu gaafa san warri loltanii makkalaakayaa irraa hiikkattanii jirtan jedhaniiti ummata jilleetii fi hartummaa fursee kan doorsisaa jiran dawwee garuu waraanni hanga 500 wayyoo afurii fi wahii karaa dawaa caffaa kana hisooyi guulaa kana qalloo irratti kutamee jennaan asiin gadi bu'ee qabanii dam godhanii walitti yaa'anii irraa hiikkatan maalifiini nama taa'ee midhaan muratu nama taa'ee midhaan eegu dubartii faara saasaan dhaan jarri sun ilma namaa guutuu irraa saasaan dhaan cirratti waan isaan godhan agartaniirtan mana mirgaa fi bitaa jiru abbaa barbaade haa ta'u dubartii ijoollee hunda irra saasaan rukutaatti deeman ummanni walitti yaa'ee ofirraa lole waasa eeyyee qawwee irraa hiikkate sababa saniin qawwee loltee beektaa gaafa san duula deemteettaa buchulloonni achuma teessee abalus deemeera dirmateera abalus deemeettee namoota aanaa tokko aanaa lama tahan hunda wanajjalanii nama takkoon dhiisan eessa tafee sababa kanaan jechuun warri Caffaaroo bitirratti ajjeefamaa jiran warri karaa jillee karaa qoritti ajjeefamaa jiru harka bahannaa liyyuu hailii warra maajateetii fi warra eessaati warra sanii kan wayaa makkalaakayaa dhufee nama ajjeesaa jiru dhuga dubbachuudhaaf namoota du'an lafatti yoo agartan namoota kophee koongoo kaahatanidha nama du'aa irratti kan ejjetanii agartu namni kophee koongoo san kaahatan makkalaakayaa biyya Ahmadii miti inumaan jira haaluma jiruutiif hin bade haaluma jiruutiif hin bade malee inumaan jira hin bannu qoree kokkee keessaa walitti taana malee hin bannu abadan namoota hangana baay'atan hin jedhamneedha aanaalee hundarra barbaadamaa jiran kan garaan godheef bosona bu'eera kufeen kuffisa malee ani harka duubatti hidhamee amaarri maajateen an ajjeesu jedhe kan garaan isa godheef fakkeessanii warra jilba namaa dhungatuu barte wamti namumti jilba namaa dhungattu namaaf hin taatu warra rakabootii abba gaarii jedhee waan isaan jedhan dhagahe attaalalanii abaabbalanii fuudhanii harka jaraa gashan maal gootaa rakabooti jinni bilisiginnaadha bar maal jechuun kaani hin ajjeefnu bakka shafaa keessan qeeballeerraa hin ajjeefnu numa hiina maleedha irra guddeessi uleedhaan du'aa jiran waan achi jedhame quban qabu ni buchulloota takkana jedhee kana fuudhee waan achitti fidee shaneeno waaw haya hidha harka duduubatti viidiyoon na bira jira wallahi ilmi dhiiraa akkana dhootti yookiin akka nama tumamuu jiru akka ijoollee tumamtutti yeroo waatu ilmi dhiiraa qawwee hiikkatee afaan nagaa maqaa sheekotaatii fi maqaa maaliitiin dhaqee minishaa farsoo dhugdu halkan gurraacha qaxaqatanii Itoophiyaa tiqdam jedhe ani maalloodha jedhe
ani shanii da jedhi abboo ani waan takkan balleessine biyya eegda nagahi badeera mootummaan jigeera kottuu sanat xalii qawwee qabadhuuti biyya kee eeginaan jedhan malee ani waan takkan goone eenyutu akkana siin jedhe warra eengadda deeme sanire shanee warra ani wajjin ture jedhe maa baqattereeti wajjin turuun baaga ummanni maaliif wajjin tureetti ati maa baqatte gaafsan maa amma deebitee ummata dararta akkana jedhanii ummata qaxaqatan inti shanee akkas goona jedhaniiti ijoolleetti ergan kara keenyaas ergan sinif gale peejiin tokko sinii beera nama walloo ta'uu dhabu namni sun taliila sabaa ka jedhu san waan hedduu sinii falafala sinif gale viidiyoo hedduutti erganiira suuraa hedduutti erganiira buchulloota afaan keenya haasaanii dhabeekaa maqama keenya qaba akkana nama goonan warra yamanitti nama feestaalii harkisee deemu miskiina feestaalii gurra keessa gubaa ture faa har'a goota jeneraalaa bilchaginnaadhaa ta'ee ilmaa walloo akkas godha faltiin nama darara akkanaa baqatee bosona sheene bosona jaarraa kan burkannaa kan callaqaa kan eessaa lageenyaan biyya keenyaa sheene wanjaleenyaa maalloo ajjeeftee bilchiginnaa siya ta'e boo kan dubartii namarra rarra'u bilchiginnaa miti bar kun nama aqwaamii qabu goonni waan namaan tuqu dhaggeeffadhu ilmaan qaban nama qaban alarraa eessarraa takkaa rakkatanii beekan abadan dhoksaa miti moo kun namoonni beeka qeerroon akka kan biyya kanaas kan biyya kaaniis akka isaan gargaartu abbootiin qabeenyaa akkanatti gargaara jaalatus jibbitus isaan ummanni maal akka tahan ni beeka kana dhugaa sanitti hima wallahi abbootuma qabeenyaa jedhanii si wajjin kolfasantu hanga isaan barbaadan isa qotiyootti qalatanii nyaataniif isa reetti qalatanii nyaatan kenna ndar bakka har'a dukkanaa kana nafu gaafii walitti himnu ni dhufa gaafii walitti himnu ni dhufa dhugaa sitti hima ati sodaachisuudhaaf hulaa suuqa isaatii fi hulaa hoteela isaa dhaabbattee yeroo jettu si'itti waasif facaasee kan tola kennuuf garuu ni qaba kan tola kennuuf tola jaalalaan gatii qotiyootii fi gatii re'eetti qalatanii horiitti qalatanii nyaatu kan kennuuf waa'ee dhukkaasa gurguddaa dhukkisan kan ammoo sodaachisaa waa'ee saayikoloojii namoota sodaachisuu har'a qawwee dhukkifnu jira akkan sodaanne eenyutu akkana jedhamoo beektu masgiidarraa warri masgiidaatis hojii bilchiginnaadhaa yookiin uummata sodaachisuudhaati jalqaban qawwee gurguddaa qabnaa fattashatuuf deemna akka rifanne lolan miti saniin ta'ee qawwee gurguddaa qaba mootummaan kan lafa sassoosu dhukkaasu qaba jedhee akka ummati amanu ummatatti dhageessisuu malee kamiseen dirree waraanaati kamiseen dirree leenjiiti dirree leenjii xollaay huursoo eessaadha miti sanaxalee baratee meeshaa mallatteeffatee dhufemmi maaltu kamisee irratti qawwee isa dhukkisiisa qawwee yoo jennu kilaashii miti bar moortarii fi dishkaa waa'ee adda addaa dhukkisan waggama itti qabdanii ilaaltan ummanni walloo kamiseedhaa ummata dhukkaasaan albahee rifatu ergaan inni jiru waan takka miti nuti kinoo warra qawwee gurguddaa qabuudha warra kilaashiin sodaannu nu sodaadha jechuudha ergaan isaa deemanii warra masgiidaatiin dhugaa walitti himna wallaahi nan yaadadha bara 2004 mucaan xiqqoon manaa na badde mucaan firaa manaa na dhufteeti badde subii lafaa kaatee mucaan manna bakkinaan jiraadhu manna haraa dhiyaata ture manna haraa dhageessi mucaa baadiyyaa walloo daweerraa dhufte mucaa xiqqoo deemtee manna haraa deemte qissaa kana dhageeffadha wallaahi namni nabiyya ku har'a firri kiyya nabiyya ka waan kana jechuudha
مسجد أنصار جرما مسجد أنصار كمن هرارة قديرو لكن مشاكنا نمي أجر تنجدا ناقا فدارين هدور رفد مشاتك كودا ورابسة تنيا تاجرين يروسن أكنا ببل أني وني هندني فكي موسى نوغدي فقومتي ورابسة أدو ياتش كسديم ورّي أنصار مسجدنا دبتني مسجد كل خير راشدين إنك مشان نبدينا دبتا جنا مسجد روانا كنا دبنو جرا اتقافتمون مسجد غافسي حرق أول دكاوفي أكرفن أمة أنجر الزني إسان مسني إسان غيران إسان مسني حر لفاكاني غافكا ورانا كنا ركا كوي كنا جتني كوي خمسة كسرين دكيفني غافلا مسامك أول دكاوفي أكرفن أول دكيسوف ديماني دراسوتا قراسي سني في صلاة سن حركة متي أمرين كون كنجرو أجانا كنا جدو وانه بتن قبضن مسجد سني حركة دراسوتا قراسي سني سنجرو واتك كن كمان دراسوني قراسة سنة كيسا مكجلا تاني قراسة مسجد سن كيسا تاني قراسونو نيجو أنا بيك نما سانغراني وان الدراش متكلم جاره بالمليون ميك حزبنا دهنا أبوسه وان كريفة جاره إماموني ورك مؤذنوتا واتك كوميتي مسجد أجد أمي ورجل الرادة موزة فرطانيتي واتك كانت تنجرنزا إسان سنالد وما فدا يوجان اتقافة موتا مسجد ورجل ونجرن اتقافة موتا مسجد سلطانة قد دادا مالك ميكا تتنياتا مير والله لغا سننجد هنا يممونا جا بر هنا ماتي أبو بنسينياتي في نمني ورقاني kamisee har'a deemee barbaaduun danda'u naa dubbaddaa jee isa meeshaan kiyya na badee sanitti fudhatan namni tokko masgiida keessatti waa'ee saba deeoo kan gaafatu agartan rabbi sin argachiisin yookiin akkam jedhaan ijaan akkasitti na fudhatan nama garuu ruhii namaati na badee jeeni dhumarratti anis dogongoran deeme karaa masgiida warri muslimaa kun garuu masgiidaa fiignaa himalee polis tabiat nargadi polis tabiat illee kan tumamu ka'e hedduu roqmeen jira agarreerraa bakka akkasii jirti jedhan eessa jirti naa himaa jennaan hojii qabneerraa taa'ii naan jedha warri polisii maali warqi si badeeti haasa'u jirta moo anin ilma namaan na bade baaga agarte eessa jirti mucaanii jennaani achi zeeroo anditti qabamteetti ishiini dubartiin mana keessa jirtu عارفه كما تبالك كومن فلغه هنا نانجت لفا ولكاته كلام لفتي هذه اذا كان نسجرا جين ربنا تتوشي توكو افان ولون هاسوك نتوكو افان رومو هاساكوت نانجده راديو دان دوبته اچ زيرو اندي جرتي مچاني نما توكو بريت نانجده چيلك فودي تاتي وان كان كاسف مسجد نا دوبدا جنان مسجد وان كان دوبتو نانجده ميكروفون ده مسجدي تكون دبتني كم برا دبتو ديتا أغاني رام ميكروفون دبته كان كان أغا دبته أجازني أما كليسا ورا مسجداتو قدي به قوي غرغداتو ركوف ديما موتماتو ركسوف ديما كرفن نجاني أكلولان سين نجاني أغرفن نيمتي رفاتشيسوني ما برباد دميتي وري قوي قوي بوتاتي غرا لولاتي كشين نه مكراتو في جراني جانيتي أمته صداچسا wani na ajaibe ummata kana amalle hubannisa ummata kun ummata ga qawween dhukkay roqme gara lola fi guudha male ummata qawwee dhukkaasa sodaatu miti barreer bare hundunu xiqqaan guddaan dubartiin bareer dubartiin keenya qawwee dha'uu dandeessi waan sin ajaibe saltanaa takka male abbamaa fi obboleessa irraa barteetti kanaafuu hunduu har'a walirratti dalaguu fi waliif dalaguu bilchiginnaa wanni ishiin deemtu maallaqaa waan ta'eefuufu asii fi achiin hundaa bitanii deemaa jira. Inni irra deebi'ee ni himu namni nan lola ofirraa jedhe nama lama taheetu bosona yoo sheene karaa sirrii isatu qabate. Karaa sirrii isatu qabate. Jaalattanis jibbitanis warri rakkataa jiru warra ani nama nagaati jedhee harkatti kenneedha kan qaxaqatamaa jiru. Dirqiin ani shanee jedhi amanii aggaa amanii raate immoo achiin booda eenyu jeefteetta nama meeqa jeefteetta qawwee meeqa hiikteetta fidii inni sila amane ga jedhee murtiin natti murtaayeetiin mana ta'a jedheeti mana hidhaa ta'a jedheeti miti qawwee meeqa hiikte waraana meeqa jeefte achi booda gara jeesutti deema
kanaaf warra bosona jiru nagaatti hidhannoo isaatii wajjin jira jennee isinii laxxafne. Wallahi ergaa isaaniiti kun namni hin dararaminii kottaa nu bira jira. Kottaa nu biraatti gara bosonaatti seenaa. Abboonni keenya akkanumatti horima biratti godaaneetuma baqatee lolee ofirraa kufee kuffisee seenaa achirruufaa hundinuu bakka itti dhalate seenaa abboota irraa qaba. Artummaa furseen akkasuma warri baatee kuni waan hin dabarsan hin qabu. Yaadadhaame. Kanaafuu inni roorroo naggaa hammaatte ofirraa ilmi dhiiraa ofirraa lolumatti sheena. Abbaa barbaade tucheen waggaa lafatti irra jette waggaa si jalaa baqatuu dadhabde maal gooti? Ol garagaltees ciniinti. Karaa sirrii jira warri bosona seen. Qotee buloota siyaasa hin beekne waa takka hin beekne hundatu ani deemee hin tumamu akka maltiitti maltiin nagaraarra jettee nan tumtu nan ajjeeftu jedhee deeme. Bosona seene. Rabbi sinaa qanna'uu jechuun alatti sababa isaanii akkas taane sababa eenyu akkas taane warra akkas jedhu baan nu balleesse. Xalahaa Jaafar gaafa lolu dhaggeeffadhaa seenaa Xalahaa Jaafar gaafa inni lolatti sheene warri dura dhaabbate illaan isaanii yookiihuu warri Haile Sillaasee fi wanne eenyu ummanni Minilik Yohaannis faan dura dhaabbatanii waan kana akka godhan illaa warra Xalahaa Jaafarii wajjin loluu didanii sababni isaanii inni tokko sababa keetiin nu fixanii ati lolinii jedhanii warri akkas jedhasu seenaan isaanii jiru har warri maqaa islaamaa soo qabanii maqaa wallooduu qabanii silxaanaa jecha Atsee wajjin Xalahaa Jaafar lola sun nama takka maqaa isaanii hin beeknu har yoo barbaanne akkam ture jennee dubbanne malee Xalahaa Jaafar yoo jette har'a garuu Itoophiyaa hunda keessa miti Afrikaa hanga Soomaalee nama beeka Xalahaa Jaafar. Xalahaa Jaafar garuu shiftaa ummata ficcisiise sababa isaatiin Atseen ummata fixe jedhee gaafsan maltiin bookkisu turetti. Goota Islaamaati. Inni raafatina kun immoo seenaa walloo keessaa isa tokko. Akkanuma jedhame unii ture. Amma zarraffaan gaafa ajjeefamanis warri kaan dhaabbatee laaluu fi sababa keetiin ummati dhuma jedhee dhaabbatuu dhabee raatee wajjin lolee raate silaa gaafa sanis gudiin sun hin dhufu. Kanaafuu har'as borus wanni waliin jennu gaa tokko ofirraa hin lola jedhee sihii garaa sii godhuu dhabee isan aalatiin. Atis filannoo biraa qabda tokko baqatuu qabda biyyumaa bahu. Mootummaan kan keemmoo mootummaa dhugaa yoo ta'e dhaqxee harkatti kennattee dhiifama gaafattee jiraatu dandeessa. Jiraadhurree maal rakkoo qaba? Ni beekta akka ati eenyummaaf ajjeefamtu. Eenyummaaf akka ajjeefamtu atis ni beekta. Basa boruu ofirraa lolaatii akkamittiin mana ta'a jetteeti. Kanaafuu warri gaa suuraa adda bilisummaa Oromoo agartan ija sinyan nyaatu ija barbaree dhiqadha. Isinis warra simbaasu san footoo lattafadhaa dubbii qaba. Faalloon jira. Warri boombii warra inuun keessan gaarii miti maa warra boombiin 28 hin dhoogne faa qabdani bara. Boombiin 28 irratti darbatame waa takka dhaabbatee kolfaa araqii dhuga. Warra akkasii faa qabdu mii faalloo dhaqaatii viidiyoo isaanii irra tokko siniin gadhiisa ammatti qooturee tokko siniin gadhiisa. Ergaan kiyya hangas ture ilma walloodhaa inni falmatu ka'ee falmatuu qaba warra falmatu wajjin dhaabbadha falmatuun ala mala takkallee hin qabdan politikaadhaan namni sinii dhaabbatu hin jiru miidiyaan namni sinii dhaabbatu hin jiru. Kanaafuu gaafa ati irreedhaan jabaatte akkuma warra Tigraay gaafa ati baruma baraan qofamuudhaan jabaatte jaalatee hundinuu maqaa kan kee ol kaasee naasu. Isa du'e Rabbi haa rahmatu. Sababni barana nama meeqa dhabne. Sababni immoo sababa siyaasaa dogongora lolaatii fi siyaasa xaxamaadhaatiin. Wanni barana ta'a. Abaawwan bosona keessa lolatuu gizama lolaa jiru. Gaafa amrii isaatiin ofii mijjatee abaawwan kaleessa Eertiraa ture har'a Oromiyaa deebi'eera. Bara lama har'aa bara tokko har'aatii fi walakkaa yookiin bara lama har'aa durre harka abaawwatti bareen takka takka argaa turre. Waraana 10-20 ol bakka tokkotti wal biratti argaa turre. Har'aa bakka tokkotti 1000 yeroo eebbifamu agarra. Meeshaa